السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما بلتني بلتن جرتو فيا ويا بل بلتني برين بري نغاتي بري بري نغاتي كان بلسما كان نسري كان تكما كان جلال ربنا فاقدو دعوتو تافي هردفتوني كي نبغى جراتني شير سبسكرايب لايك قدون دغتين أبوليين بغانو جراتن بغانو أولتن نغام بغانو بلتني ربنا غاسنا بلچو بلتين نغاتا والمني نغاتا وببغالي كيسن نغاتا بك جرتني تي إيغا فيا تادا warra kerii wal yaadatu rabbiin waa godhu warra nagaa wal yaadatu rabbiin waa godhu warra nagaa walii jaalatu fi nagaa walii yaadu rabbiin waa taasisu rabbi nageenya keessanaa baay'eessu bobbagala keessanaa guddisu bakka jirtanitti qilleessi sinaa qeebalu hamtuu rabbi sinirra hin baasin sinin dhageessisini wanni jechuu barbaade waa'ee lama wanni lamman sunis gaa bakki inni jirru kunis yaaddessaadha jireenya keenya keessatti yaada keessaa rabbiin waa baasu jireenya keenya rabbiin waa bareechuu rabbiin ummata khaasan ummata keenya ummata biyyattii walumaa galattuu silaa rakkinuma keessa jira namni rakkatee rakkina himanne biyyattii keessatti yeroo ammaa kana hin jiru khaasa silaa tateenyaan abaafti irra biyyaatiis kan biyya alaatiis kan kara deemuus hundinuu numa himata rakkoodha haa ta'uuti rabbi rakkina ummata keenya haa baasu furmaata rabbi haa fidu zabana kana gaa fitinaa baay'ate rabbi fitinaa keessaan waa baasu ummata keenya rabbi furmaata haa fidu isa hidhaa jiru sidhaa rabbi haa baasu ummanni immoo galmi dhaabbatee jira gaa waan dhaabbateefis deebii silaa dhagarree yoo deebiin dhufees gaa silaa arguuf jirra garuu warroonni bakka bu'anii ummataaf arma jiran biyya alaa kana keessa safaaraa ta'anii konsolaan as keessa jiran waan kana sila hanga addaa tattaaffii godhanii ummanni miidhamaa jira kan hoosatee hoosummaadhaan mana haakimaati akka baheen hidhaa isheen hanga ammatti jiraatee fi du'aa isaadhaa hin argin odeeffataa jirra iyyaafataa jirra hin arganne hin agarree kan qaamni hirratee mana haakimaa keessa ciisu meeqatu jira tikkeeta kutatee galuudhaafis karaan hin banamne as taa'uudhaafis ol sheenan rakkoo biraatu uumamuuf deema kanaafuu sagalee ummataa tahuu hin dagatinaa warroonni immoo miidiyaa irratti yaada adda addaa gabaasaa jirtan kanarraa oduu dhiiftanii waan hin fakkaanneef yaada fakkaanne gabaasuu dhiiftanii sagalee ummataa akka ummanni rakkina kana keessaa bahu ta'uudhaan hojii irratti qindoottanii gootanii hedduu gammachiisaadha har'a dubbii tokkoon dhagaye afaan amaaraatiin dabarsanii xayyaaraan ummata keenya baqatee saara keessa dhokatu dhahee waan akkasiisaniin dhagaye wanni akkasii kun amma waa rabbitti miskiina karaa deemu xayyaaraa dhiisisi guutiin hungeessi maaltuun xayyaara nama dhossee waan akkasii haasaa namni waan hin fakkaannee fi waan ummataa hin tolleen haasayina obboleeyyan የማያስፈልግ ነገር የማይሆን ነገር ማውራት አያስፈልግም ለህዝባችን የሚሆን ነገር ጥሩ ነገር ማውራት የሰው ልብ ማስጨነቅ ቆንጆ አይደለም ለዚህ ደግሞ የሆነ ነገር ዛሬ ሰምቼ ነው ለዚህ እንደዛ አልኩ አያስፈልግም ለህዝባችን የሚሆን ነገር ማውራት ጥሩ ማሰብ ጥሩ ማውራት ነው እንጂ የሚያስጨንቅና የሚያስጠላ ህይወታችን አያስፈልግም ማውራት ለህዝብ ለዚህ ረብና ጋር ነው አጉዱ እንጋ ጋስ መተንዳ በጀራ አፋን ከናውሊ ሲምቤኩ ሀማ ዱበተኒስ ቶልቲ ዱበተኒስ waan rabbiin dalage tokko ilma namaa waa takka godhuu hin danda'u garuu rabbiin ummata biyya kana keessa jiru kana harka dhibbarraa hoo harka kudhan tahe malee ummata khayrii dalaguun beekaman masgiidi dur hin jirre biyya keenya keessa jiraate yatiimni dur quban qabamne quba qabaatamee beela baafamaa jira rakkataan meeqa rakkate rakkinaa baafamaa jira namni hoo hosatee dirmachuu biyya kana godhamaa jiru alii ofii isaa yaaddataa jiran biyya guddatte jee mootummaa nama ittiin suuraa ka'ee deemaatti jiru kana keessatti ummata biyya kana jirutuun toltii kana hunda dalage jechuu ummata kabajamuu malu ummata biyya alaa kana keessatti roorrifamaa jiruu fi rakkataa jiruu fi akkan galleellee godhamaa jiru kuni dhiibbaan kun mootummaa biyya keenya irraa malee biyya naa miti jechuu ummata kabajamuu malu ummata itti hajamuu malu ummata khayri dalagutti jiru ummata
ulamaa'iin callisuu hin qaban ummata kana amma dura garee meeqa hinee masgida meeqa jaaraa turre khayri meeqa yaadaa turre khayri meeqa ulamaa wajjin yaadaa turre dubbachaa turre garee hinee hirmaachaa turre har'a ammoo hoggaa ulamaa'inis irraa callisee mootummaan kaleessa immoo magaalaan abaluu guddatte jee kaamiraa guurratee gama gamanarra yaa'ee akhbaarra oolchatu kan isintu jaare kunis waan nama gaddisiisaati biyyi guddatte tokko illee hin jiru illaa ummata rizqii barbaadanna kophee fi huccuu gaarillee ofirraa hin qabne faana qullaa fi qaama qullaa biyyaa bahee biyya kana dhufee biyya kana isin jijjiiretuun har'a akkanatti tuffatamee akkatti gatamee akka hin galle godhamaa jira jechuudha. Dhiyan gadda kiiloo 8 ummati muraasi guurramsaniif jecha 40 takka lama gashina jennee achuma dhaabbate. Ummanni bara meeqa hidhamee bara lammeeffaa keessa qabee ni jira jechuudha. Kana gaa silaa utuma arganii tafe malee wallaalaniitii miti. Ummati kuni ummata kabajamuu qabu. Ummata khayrii dalagutti jiru. Masgiidi baharraa, dhiharraa, kaabarraa, kibbarraa bakka ittiin ijaaramin hin jiru jechuudha. Baadiyyaa adda addaa keessatti masgiida ijaaruutti jiran. Ummata diinii bal'isutti jiru. Ummata khayrii guddisutti jiru. Ummata khayrii jaalatu. Ummata waggaa namni rakkate rakkina beela baasutti jiru. Waggaa mootummaan bakka tokko nama buqqise hoodhaa nyaadhaa jee ummata alaa buqqee muka jala jiru nyaachisaa jiru. Bara 2016 15 kaasee ummata rakkoo adda addaa mootummaan biyya irratti uumaa jiru kana hoodhaa nyaadhaa miskiina asii manni buqqee asii buqqaan asii baqatan jedhu kana nyaachisaa jiru jechuudha. Toltii kana hunda ummata oolaa jiru hoodhaa nyaadhaa jee ummata miskiina nyaachisaa jiru yatiima abbaan irraa du'e midhaan nyaachisaa jiru daara uwwisaa jiru. Ummata nama hoosatee hakimiin obborshiin godhumuudhaaf maallaqa meeqa gaafatame janii ummata san amaliyyaa san goosanii yookaan obborshii san goosisanii xooraa jiran akka rabbi fayyisutti dhaabbataa jiran. Jaartolii takka takka kan haadholee teenya kan waa takka hin qabne jechuu qofaa jirtu ona keessa mana irratti jijjigee huccuu dhabdee waan nyaattu dhabdee mana irratti jijjigee ummata irraa jijjiiree mana sanillee jijjiiree ishillee jijjiiree qaamillee qaama nagaa ta'e fayyisaa jiran qalbii ishii fayyisaa jiran ummata akkanaa kanatu har'a irraaffatamee gatamee jechuudha. Ummati ulamaa'iidhaa waan kanarraa waan callisuuf ani sodaa gabiyyattiidhaaf qabanna fakkaata malee silaa rabbiin waan akkasii kana yoo gargaaran inumarraa jaalatamee isaan hin jibbu isaanumaa beeka silaa nurraa egaa garuu isaanis gura jala jiranii abbaa hirrummaan bakka jirtutti nageenyiinis bal'atuu hin danda'u naminis fedha isaa dubbatuu hin danda'u jireenya isaatis bareechuu hin danda'u santuun har'a akkana godhe itti deebinee immoo obboleessi keenya tokko yeroo ammaallee walloo keessa kan jiru kara deemaan waan godhaa jiru argaa jirra jechuudha. Namni sun marsa arfaffaadhaa walloo dhufee uummata keenya wajjin dhaabbachaa jira. Uummata keenya qorqorroo bitee akka manni ijaaramu godhaa jira. Barzaafii bitee akka manni mana ijaaratu godhaa jira. Uummata ala gashaa jira jechuudha. Rakkoo kana ulamaa'iin hedduun irraa hirmaataa hin jiran. Yaada kana ulamaa'in amma dura koree taanis ni jiranii garuu gaa waggaa dhageenyuuf isaanis gaa wahumaaf callisanii sinuma jedhanii sodaa qaban fakkaata isaanis dhugaa qaban yoo kana ta'uuti gaa bakki namni fedha ofii danda'ee hin dubbannee fi waan dubbateen arganne jiru kana keessatti rakkootu jira nuti bakka fedhettu jiraannu gaa fedha keenya laphee keessaa baafnee dubbatuu waan dadhabneefuu namni dafee kaan dhukkuba onneetiin du'a kaan dhukkuba lapheetiin du'utti jira maaliif fedha isaa danda'ee hin baafatu of keessa deebisee waan ta'eef ufite jechuu fedha ofiitiif rakkoo uummata ofii hoogganan dubbadha jee namni dhugaa arge yookaan rasaasaan du'aa yookiin aariidhaan du'utti jira. Kanaafuu ulamaan callisuu hin qabu warri damma dura koree ta'ee hojjetaa ture sunis gadi bahee qabeenya uummataa fidnee jirra amma uummata akkamitti alaa galchina jee Oromoo bal'aa gaafatuu qaba ulamaa'ii gaafatuu qaba kana callisuu hin qaban. Dhaamsa kiyya gaa'ii fayyaataa jiraadhaadha fakkeenya fudhatuu qaba uummanni keenya namni kun qofaa isaadhaati yeroo marsaa meeqa walloo dhufee uummata wajjin dhaabbataa jira garuu ulamaa'in miidiyaarra jirtaniis hin callisinaadha ulamaa'in biyya kee jirtaniis hin callisinaa ani immoo ulamaa'ii tokko tokko gaafachaan jira yoo silaa deebisanii waliin haasonnee waliin haasa'uu maannee waa'ee biyya uummata ala jiruu kana yoo dubbatuu baatan boru gaafa rakkoon biraa dhuftee silaa Itoophiyaachin agaraachin gaafa jennee hin kaana jan silaa hin dubbatanii gaafsan amma walitti dubbatuuf jira maqaa isaanillee takka takkaan hin gabbaasa gaafsan warra madiite kan amma hin dubbadhu gaafa silaa
warra gaafa rakkoo Itoophiyaa አንድናችን የዜጋችን warra jiru qofaa gaafa rakkoo irra geesse gaafsa waan isaan jiran arguufan deema. Garuu rakkoo waloo wama waliiti wawwalootiif namni dubbatuu qaba dirqama waan amma kanaatiif fayyataa jiraadha. Oolmeenyi nagaa ta'u gaarii haa ta'u warra biyya kana keessatti waata tamsaasaa jirtan soba nutti hin tamsaasina soba nutti gadi hin dhiisina dhugaa ummataatii fi fala ummataa malee waan qabatamaa tahe malee akkanumaan nurraa dhiisaa dubbii akkasii chaw jennee ni jira kijibaan rabbi biratti jaalatamaa nama biratti jaalatamaa waan qabatamaa waan dhugaa ta'e ta'e fayyaataa jiraadha. Oolmeenyi nagaa ta'u. Salaamu alaikum.